fago se son querera amigo chol fago se son querera amigo when you look at you por katang kabu all fagat jra takuba when you look at you more katang kabu all fagat jra te son querida te son querida when you like and you more katan kablu all vagat jra Tigudad Amani sibe kuli Tigudad Amani sibe kuli Tigudad Amani sibe kuli te son querer amigo tulfago te son querer amigo Inola kenjiro morkatan kabdu ulfagat jira Inola kenjiro morkatan kabdu ulfagat jira Tigudad Amani sibe kuli Tigudad Amani sibe kuli Atul fagati unduma tuata inutu sijalado kata yo sibakatani yarandara lafa Usite situativo Vani Buddha sinjana Buddha
Ona kaki takainu mame Jesus adiada. Enabari gudazi jeda. Ona kaki takainu mame Jesus adiada. Enabari gudazi jeda. Kaki takainu mame Jesus adiada. Atio, Jesus atiada, God atiada. Atio, Jesus atiada, God atiada. Atiada, atiada. God atiada. Jesus atiada. Atiada. Jesus atiada. God atiada. Atiada. Oh, tulvago, vago. Te son quereras, amigo. Tulvago, vago. Te son quereras, amigo. In your life can do more katan kabdu. All fagat tejira. In your life can do more katan kabdu. All fagat tejira. Tigudan, tigudan, amanisibe kwali. Tigudan, tigudan, amanisibe kwali. Kulkulu, kulkulu, masih jirata. Kristus itu sifat kata, ibadah setisna, umesa gerera, tukali bitiru sibira, kulkulu sinjena,
Kanakaki takainu mambi Kana khani gulgulu zinjana Kanakaki takainu mambi Kansitayu Jesus kansitayu Jurut jalu Kansitayu Jesus kansitayu Jurut kansitayu Injiru gazijadu, injiru gazijadu, injiru gazijadu, injiru gazijadu. Hallelujah, 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 hallelujah. Itu bombasa, mandar sagamoji padam. Agamui pulani arkike santoras situsan tiada. Unyuga barra kutumi galana binsa musunan. Makasani dekna lako sasani sakarasi karena sakarasi. Jesus, 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 Aljeduki kana. Aljeduki kana, Aljeduki kana, Aljeduki kana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to God. Oh, to God. Kabang kabuduma, asambe tuduluma. Jesus, kabang kabuduma, asambe tuduluma. Jesus, kabang kabuduma. Tasambek tuluma Jesus Chal kabang tuluma Tasambek tuluma Jesus Oris kansi fakatu Arras kansi fakatu Yomi uindalatu Oris uindalatu Juris kansi fakatu Arras kansi fakatu Yomi uindalatu
Jesus Bransi Gudada Jesus Bransi Gudada Jesus Bransi Gudada Jesus Bransi Hallelujah Gudada Jesus Bransi Jesus Bransi Now me Jerugal Gali Tukan Simbe Laker Gali Bakatani so Uya mi dagake Surada Simbo Tuya Gutu Tikuta Argel Pina Ganami Jerugal Gali Tukan Simbe Laker Gali Hakatani so Sapuya vida kaki Surada sipo Atunya gutu Tikuba Haribel pina Tulenjerukan si madalu Gulgulu 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 Tulenjerukan si madalu Gudada Jesus Bransi Gudada Jesus Bransi Hallelujah 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 Son que Samira Aftete taki Ke kudingina Kanguti naki Samira tutti bata Samita kun safarta Ati gudada koftan Dace baruti bata Samita kun safarta Ati gudada koftan
bishaan hin baasu dhagaani yoosi malee dhaabbatteen beektu aduuni yoosi malee owwaateen beektu ani yoosi malee sodaateen beektu galaani guddaadhati 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 guddaadha Yesuus barasi guddaadhati 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 guddaadha Yesuus barasi Yesus yerkootti yommuu dhiyaate namichi jaamaan tokko karaa dura taa'ee hin kadhata ture. Sagalee namoota danuu karicharratti dhageenyaanis maal akka ta'e warra darbuutti jiran gaafate. Isaanis immoo Yesus nama Naazreettuu sanatu asiin darbaa jira jedhanii itti himanii. Kanaafis inni iyyee Yesus ilma Daawit na maari jedheen. Warri fuula dura adeemanii moo callisiisuuf jedhanii isa ifatanii inni garuu ittuma caalchisee iyyee ilma Daawit na maari jedhee jedha dhufee dubbata. Mata duree anamma irratti dubbadhu karaa Yesus darbu jedhu irrattanii yaada gabaabaa dubbadha. Bar tokko Yesuusin darba jedhee dubbadheera. Har'a immoo Hafuurri Qulqulluun karaa inni irra darbu karaa Yesuus irra darbu waan jedhu laphee koo irratti fideera. Seena duddubee macaafa karaa dubbachuudhaaf yeroon ani qabu gabaabaadha. Haa ta'uyyuu malee wangeela Luqaas kanaa Luqaasumaan akka barraa'ee nama Teefiloos jedhamu nama jabaa tokkoof akka barraa'ee Teefiloos kuni bara sana ulfaataa Teefiloos jedhee waamaa. Namni kuni paarlamentii warra Roomaa keessatti ga'ee qaba jedhamee nama yaadamudha, nama jabaadha. Waa'ee Yesuus Kiristoos dhaga'ee nama lapheensaa fannifame rarreedha. Luqaas gaafa Teefiloosiif caafu የቴዎፍሎስ ጀባ ዮካስ ከበጀሞ ቴዎፍሎስ ኤርጌሬ ቦዴ በቆና ተቆ ጋፈላሉ ለኮፍሳ ሰዲፍ አፍር ጋፈ ንድፈንሞ ዋይሳ ከዘሬት ሂብሳ የቴዎፍሎስ ዋይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከና ነሞኒ ባየን ሴና ቆጴሱዳፍ ያለኒ ቱረኒ ነሞኒ ባየን ሴና ቆጴሱዳፍ ያለኒ ቱረኒ አኒስሞ አኩማ ከና ወረ ሴና ቆጴሰን ሰነር ዱካ hordofuudhaan akkuma kanammoo warra dubbisaa dubbatan ergamtoota isaa warra isaa wajjin turan isaan duukaa bu'ee isaan irraa qoradhee si barreessuu jaalladhe waa'ee Yesuus Kiristoos ati dhageesse akkati mirkaneeffattu akkati dhugaadha jettu Yesuusi Maariyaam Hafuura Qulqulluun ulfeeffamuunsaa Maariyaam durbarraa dhalachuunsaa nama ta'ee namarraa dhalachuunsaa Hafuura Waaqayyoon ulfeeffamee nama ta'ee dhalachuunsaa waggaa 33 ji'a 6 biyya lafaarra jiraachuunsaa nama guutuu ta'uunsaa kanarra kan darbe immoo dhumarratti immoo akka Isaayyaas boqonnaa 53 irratti caafame cubbuu ilmaan namootaatiif jedhee akka nama abaarsa qabutti abaarsa ilmaan namootaa fudhatee fannoo irratti ol ba'ee fannifamuunsaa du'uunsaa awwaalamuunsaa gaafa guyyaa sadaffaa du'aa ka'uunsaa gara mirga Waaqayyootti ol ba'uunsaa utuu isa ilaalanii ol ba'ee ergamoonni Waaqarraa dhufanii yaa warra Galiilaa maal ilaaltu Yesuus nama Naazreet inni sinarratu isin biraa ol ba'u ilaaltan kuni akkuma kanatti hin deebi'ee hin dhufaa jedhamuun dhugaadha hin shakkin mirkaneeffadhu
Yesus Kristos cubbuu ilmaan namootaatiif kan du'edha. Ba'aa ilmaan namootaa kan baateedha. Waa'ee dhala namaaf jedhee kan abaaramedha. Akka abaarsaatti nama lakkaa'amedha jedhee Luqaasii fi caafa. Kanaaf wangeela Luqaas walumaa galasaa gaafa dubbifannu mirkaneeffachuu yoo jennee mata duree itti laanne hin dandeenya. Mirkaneeffachuu yoo jenne irgixanyaa mahoon yoo jennee lafa keenye hin dandeenya jechuudha. Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa tokko amma afuritti gaafa dubbifannu. Luqaas Yesuusin ilma namaati jedhee waama. Ilma namaa isa nama ta'e nama fayyise. Seera boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti sanyii keetii keessaan si yaadadha inni jedhame Yesus Kiristoosi inni ilma Waaqayyooti. Isa jedhu ergaa akkasii kan of keessaa qabu yommuu ta'u, gara kutaa koo amma nama dubbisetti Yesus gaaf tokko utuu deemaa jiru kara Yerikoo darbuu dhufe. Karaan Yesus irra darbu mallattoo qaba. Karaan Yesus irra deemu wanti adda isa godhu jira. Karaa Yesus irra deemu gaafa argattu warra kufan kaasa, warra badan barbaada, warra du'u itti murteeffame du'a oolcha, abaarsa jalaa baasa, fayyina argisiisa. Karaan Yesus irra darbu karaa addaati. Gaaf tokko Yesus Kristos gara magaalaa Yerikoo dhufee jedha wangeelli keenya. Gara magaalaa Yerikoo dhufe yeroo inni Yerikootti dhiyaatee jedhu utuu inni magaalaa Yerikoo hin ga'in gara daangaatti Yerikoo irratti jiru namichi dhaloota isaatii kaasee jaame Barximeewos kan jedhamu karaa cina taa'ee hin kadhata ture. Haga har'aatti buddeen kadhata, nyaata kadhata, uffata kadhata, lagana ceesaa kadhata, karaana argisiisaa kadhata, fuula namaatu isa miidha ture akka kanatti hin gaafata ture. Guyyaan irraa garuu guyyaa Yesuusii wajjin walitti ba'an seenaan fooniif hafuuraasaa, seenaan fooniif lubbuu isaa guyyaa jijjiiramu Waaqayyo guyyaa keessatti murteessee Yesuusin karaa Yerikoo fide. Arrallee carraa argattee dhimma keetiif intarneetii seentee dhimma kee waan biraa ilaaluudhaaf jettee akka carraa yeroo kana sagalee kana kan dhageessu miidiyaa kanatti Waaqayyo quba kee fidee, gurra kees fidee, ija kees fidee namni dhaga'aa jirtu seenaa keetu jijjiirama. Dhaabbadhu na dhaggeeffadhu, yeroo muraasa naa laadhu. Guyyaan itti seenaan kee jijjiiramu ce'umsa addaa ceetu guyyaa kana wanta ta'eefi guyyaa kana yaallessitee salphiftee in ilaalin siin jedha obboleessa koo obboleettii koo. Egaa gara ergaa kootitti gaafan isin deebisu karaa kana cina taa'ee kadhata. Har'a waan baay'ee miti kanan isinitti himuu barbaadu. Jireenya Barximeewos irraa kan barannuun waan lama sadii isinii kaasuu barbaada. Yeroo Yesus darbu maaltu ta'a isa jedhamuun kaasu har'a gaafa Yesus darbu jireenya Barximeewos irraa maal baranna? Barximeewosiin maaltu ta'e? Barximeewos maal godhe? Isa jedhuun waan lamaan sadan tokko gabaabsee isinii kaasuudhaaf yaalii godha. Yesus karaa kanatu darbaa jiru sochii guddaatu ta'e. Yesus kana duukaa namoota baay'eetu yaa'aa ture, namoota baay'eetu hordofa ture. Tarii har'a waa'een Yesus kana kan siin galle yoo jira sitti fakkaate, hordoftoota kan hin qabne yoo sitti fakkaate, waggaa 2000 har'aayyuu saba lakkoofsa hin qabnetu isa hordofa ture. Maatiyos boqonnaa 14 gaafa dubbifannu saba lakkoofsa hin qabne argee isaaniif hoo'e jedha. Kutaan amma dubbise keetti namoonni baay'een isaa wajjin deemu turan jedha. Waaqa hordoftoota baay'een hordofamuudha Yesus keenya. Waaqa namoonni baay'een isa hordofan karaa jireenyaa isa ta'edha. Gara kanatti gaafan deebi'u Yesus karaa kanatu ni darbaa jiru Barximeewos dhagee.
sochii guddaatu ta'a. Miilla nama baay'eetu darbaa jira. Sagaleetu ta hedduu dhaga'e. Achumara dhaabbatee innan dhaga'aa jiru. Sochiin ta'aa jiru. Raafamni ta'aa jiru kun maali jedhee iyyee namoota gaafate. Warri kana dhaga'anis warri sagalee isaa dhaga'an akkas jedhan. Yesuus nama Naazreet asiin darbaa jira jedhan. Hallelujah. Yesuus nama Naazreettu asiin darbaa jira jedhan. Akkasin hordoftan nan barbaada gooftaatti kan jaallatamtan obboloota ko. Yesuus nama Naazreettu asiin darba gaafa jedhani Barxiimoosiin misraachoo guyyaa jaamummaan kee hafutu har'a guyyaati kadhannaa keessaa harka namaa eeguu keessaa kadhannaa keessaa baatutu har'a guyyaati of dandeessutu har'a guyyaa gargaaramuu keetitu har'a shabaat ittiin hin jenne Barxiimoosiin. Ilaa Yesuus nama Naazreettu asiin darba garuu isin ilaallatu maal si gashee kana gaafachuudhaaf waan jedhan fakkaata. Maaliif yaada kutichaarra gaafa argannu Yesuus nama Naazreettu asiin darba jennaan inni maal jedhe innamichi Barxiimoosirraa kan nu barannu ni jalqabaadha. Maal yoo jettanii lallabaa caalanii argamu. Barsiisaa nu barsiisu caalanii argamu. Warra misraachoon itti man caalanii argamu irraa baranna. Attamitti yoo jettan isiniin kaasa namichi waa'ee Yesuus Barxiimoositti hime akkas jedhee dubbate. Yesuus nama Naazreettu asiin darbaa jira. Yesuus nama Naazreet. Yesuus mandara tokkoo godhee. Yesuus safara tokkoo godhee. Yesuus magaalaa tokkoo godhee. Yesuus naannoo tokkoo godhee. Yesuusuma dhimma hin baafne tokko godhee itti lallabaan kun namnamma sagalee haasaa hamma sagalee faarfata hamma sagalee lallaba hamma sagalee geggeessa. Namichi waa'ee Yesuusitti beekuni Yesuusin salphisee ol kaasee naasofne. Yesuus nama Naazreettu asiin darba nama baay'ee si gargaaru miti baay'ee qabeessa miti waan jedhe fakkaata. Yaadatti yoo taatan Yesuus Kiristoos biyya lafaa yeroo deemaa ture waaqaa kanaaf lafa kana uume. Faarfannaa Daawit faarfannaa 24 lakkoofsa tokko gubbaarratti lafaaf lafarra kan guute kan Waaqayyootu jedhamee jiru waan hundinuu kan isaa ta'etu jiru. Garuu gaafa deemee tajaajilaa ture doonii ergisaatiin lallabaa ture mana ergisaatti galaa ture harka namaa eegee jiraachaa ture nama qabeessa dureessan fakkaatu nama dhimma baasuun fakkaatu namoota warra gad jedhan kana lafaa kaasuudhaaf nama salphaa ta'e argame waan ta'eef namichi Yesuusin ol kaasee lallabne Yesuusin ol fuudhee dubbanne Yesuus nama Naazreet jedhe. Waa gaafa inni akka jedhee dubbatu Barxiimoosiif akkasitti hin galle. Ani waa'ee Yesuus kanaa dhaga'eera. Yesuus kana ergamaan akkas hin jenne Maatiyos boqonnaa tokko irratti lakkoofsa 21 irratti ergamaa Waaqayyo akkas hin jenne. Kanaaf yaa Yoosef ilma Daawit kaadhimaa kee Maariyaam hin fudhachuu sodaatin. Isee irraa inni dhalatu hafuura qulqulluudha. Kanaafis ilma hin deessi. Maqaa isaas Yesuus jettee moggaafta. Yesuus jettee moggaafta. Hiikuun isaas inni saba isaa cubbuu isaatti hin fayyisa kan jedhudha. Yesuus isa kam? Isa saba cubbuutti fayyisu. Isa cubbuutti nama fayyisuudha Yesuus. Isa lalummaatti nama fayyisuudha Yesuus. Isa du'atti nama fayyisuudha Yesuus. Isa kaanserii fayyisu miti. Isa dhukkuba biraa fayyisu miti. Kaanseriin fayyisa. Dhukkuba biraan fayyisa. Inni kun normaal. Inni kuni waan salphaadha. Kan namni namatti fayyisuu hin dandeenye. Cubbuutti namni nama fayyisuu hin danda'u. Ergamaan Waaqayyoo inni waaqarra jiraatu nama cubbuutti hin fayyisu. Namni tolaan nama Yesuus cubbuutti hin fayyisu. Eenyullee cubbuutti nama fayyisuu hin danda'u. Cubbuun qoricha inni qabu Yesuusiif qofa. Hallelujah. Nama Yesuusitti amanatu cubbuu isaatti fayya.
kan Yesuusitti namanne cubbuu isaatti hin fayyu. Kanaaf Yohaannis akka jedhee barreessa boqonnaa tokko irratti ergaa isaa dura boqonnaa tokko irratti akkas jedha, dhiigni Yesuus Kiristoos cubbuu hundumaatti nama qulleessuudhaaf tolaadhas amanamaadhas jedha. Nama qulqulluu kan godhu, nama tolaa kan godhu, nama qajeelaa kan godhu, nama mootummaa Waaqayyoof kan qopheessu dhiiga Yesuus Kiristoos qofa. Waaqa sanyii keenyaa waamuudhaan, maal waamuudhaan namni fayyuu hin danda'u, namni qulqullaa'uu hin danda'u. Namni Yesuus Kiristoos amane, dhiiga Yesuusin dhiqate cubbuu isaa hundumaatti qulqullaadha. Kanatu Barximewoosiif gale. Akkas jedha, akkas jedhe, Yesuus ilma Daawit nama arge. Namichi Yesuus asiin darba jedhe Barximewoosiif Yesuusin lallabe. Yesuus ilma Daawit ta'uu isaa isaaf hin galle. Yesuus ilma Daawit ta'uu isaa isaaf hin himne. Isaaf hin himne. Inni maal jedhe? Ilaa akka jedha Maatewos boqonnaa tokko gaafa dubbifannu. Isaafi jedha ergamaa Waaqayyoodha. Inni isaafi jedha. Inni teessoo abaabilii isaa Daawit isaaf hin kennama. Teessoo abaabilii isaa Daawit hin kennamaafi. Inni maalidha? Masiidha. Abdii warra Israa'eli. Kiristoosi isa dibamaadha. Yesuusi isa fayyisaadha. Fayyisaa ta'uudhaaf isa dibame inni Yesuus Kiristoosidha. Waaqayyo teessoo abaabilii isaa Daawit hin laataafi isa jedhame sana. Maal jedhee masii ta'uu isaatu isaaf gale. Namni Yesuus masii ta'uu isaaf gale. Namni amma isaa milkoome. Namni amma isaa carroome. Addunyaa kanarra hin jiru. Iyyadatti yoo taatan Maatewos boqonnaa 16 gaafa dubbifannu. Lakkoofsa 16 kaasee keedhe gooftaan Yesuus Kiristoos. Gaafa ilma namaati lakkoofsa 13 gaafa gaafatan ilma namaati namoonni maal jedhu jedhee isaan gaafa gaafate. Inni kaani Yohaannis Cuuphaadha siin jedha. Inni kaan Eliyaas siin jedha. Inni kaan Ermiyaas siin jedha. Inni kaan raajota keessaa tokko siin jedha. Ittiin jedhani isinoo maallaan jettu jennaan Phexros akkas jedhe. Ati ennanan ati Kiristoos ilma Waaqayyo Waaqa jiraataati. Ati masiidha. Abdii Israa'elootaati ittiin jedheen. Yeroo sana gaafa inni masiidha. Ati ilma Waaqayyo Waaqa jiraataati. Gaafa jedhu gooftaan Yesuus Kiristoos akka jedhe yaa Simoon ilma Yoonaa haleluuyaa isa ammati jettu kana beekumsi foonii fiiziksiin keemistiriin baayoloojiin kana siin ibsine beekumsa foonii si ibse miti kana isa waaqarra jiraatu abbaa koo si mul'ise beekumsi kee ammaa kuni beekumsa aduu gararraadha beekumsa ji'a gararraadha beekumsa oliiti kanatu sii gale kanatu sii fife kanaafi egaan ergii kun sii gale haleluuyaa namni Yesuus isaa gale namni Yesuus hin beeku beekumsa aduu gararraa beekumsa ji'a gararraa beektonni waa'ee ji'a haasa'u beektonni waa'ee jedhuudha haasa'u nu garuu waa'ee aduu gararraa isa jiru ilma Waaqayyoo fayyisaa ilmaan namaa isa nuuf jedhe gara biyya lafaa dhufe Yesuusin haasofna. Haleluuyaa. Namni Yesuus isaa gale milkaadha. Namni Yesuus isaa gale namni Yesuusin beeku beekumsa gararraa qaba. Wanti hundinuudha aduu gajjallaa jira. Solomoon macaafa lallabaa irratti ani wanta aduu jalatti ta'e hundumaa qoradhee ilaale akkasumaan kan waa'ee hin baafne ta'uusaa naa galeera jedhe. Aan aduu jala waan jiru hunduma isaa bira ga'e qoradheera bira ga'eera jedha. Solomoonin yaadattu baay'ee isaa haasa'uu hin danda'u. Saayintistii kakuu moofaadhaa ture. Saayintistii kakuu moofaati. Yoo saayintistii taate inni saayintistii kakuu moofaati. Saayintistiin tokko waan tokko irratti saayintistii ta'a. Inni garuu wanta aduu gadi jiru qoradhe. Wanti aduu gadiidha akkasumaan jedhe. Namni Yesuusin beeku isa aduu gararraa waan beekuufi beekumsa itti fufee jiraatu qaba. Haleluuyaa.
Kanaaf gara kanatti gaafa isin deebisu Yesuusin beekumsa hundumaa gararraa. Kanaaf maal jedhe namaar ati Masiidha, ati Fayyisaadha, ati Yesuus ilma Waaqayyooti, ati Kiristoos isa dibamaadha. Namaar cubbuu koo naa dhiisi. Kaleessa kan inni kadhatu buddeena kadhata. Kaleessa kan inni kadhatu nama lagana keessii kadhata. Karaa na argisiisii kadhata. Natti uwwisii kadhata. Na jiraachisii kadhata. Kadhannaan isaa akkasii. Amma garuu akkas miti. Amma kadhannaan isaa namaar ani cubbamaadha. Ani yakkamaadha. Ani Addaamirraan dhaladhe. Ila inni jaamummaan koo kun yoo sitti tole habanamu. Yoo sitti tolu dhaabatee isa haafu. Anamma kan natti ulfaate. Anaan kan natti ulfaate. Jaamummaa miti cubbuun natti ulfaate. Iyyadattu Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 1-2 gubbaa gaafa dhufannu isa nutti ulfaatu ba'aa jedhala. Isa nutti ulfaatu ba'aa innis maalidha? Isa nutti ulfaatu cubbuu kotta ofirraa fuunee lafa keenye fiigicha keenya kaachuu keenya obsaan hin kaana gara hangaf amantii keenya isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu gara Yesuus Kiristoos ilaalla. Maal jedha? Isa nutti ulfaate cubbuu ofirraa fuunee lafa keenya jedha. Cubbuun ulfaataadha. Cubbuun deemsa nama dhawwa. Cubbuun boqonnaa nama dhawwa. Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 8 irratti Gooftaan Yesuus Kiristoos isin dadhaboota nana ba'aan keessan kan isinitti ulfaate gara koo kottaa isinan boqochiisaa jedhe. Cubbuun ba'aan kan isinitti ulfaate ba'aan dhala namaatti ulfaatu cubbuudha. Qaala'insa jireenyaa miti. Rakkina biraa miti. Cubbuu dhala namaatti ulfaataan ba'aa cubbuuti. Arra sinittan himaa carraa qaba argattanii sagalee kana kan dhageessanii ilaa na dhagaa cubbuun namatti ulfaata. Namni cubbuu qabu namni Kiristoositti namanne namni dhiiga Yesuus Kiristoosiin hin qulqulleeffamne namni Yesuusitti amanee mucaa Waaqayyoo hin taane boqonnaan qabu aara galfiin qabu ba'aa jala jiraata. Kottaa gara Gooftaa Yesuus Kiristoos waamicha ulfinaa isin waamaa jira. Waamicha ulfinaa isin waamaa jira. Ba'aan keessan kan isinitti ulfaate boqonnaa kan dhabdan boqonnaa barbaachaaf kan caatii qaamtan kan dhugaatii dhugdan kan sigaaraa xuuxxan kan waan biraa gootan boqonnaa kan fakkaatu inni lubbuu keessan hin boqochiisu lubbuu namaa kan boqochiisu Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo qofa. Kottaa gara Gooftaa waamichan isinii godha. Yesuus harka isaa bal'isee isin waamaa jira. Cubbuun keessan kan isinitti ulfaate kan isinitti ammaate boqonnaa kan dhabdani lubbuun keessan boqonnaa barbaadaa jirti. Siif hin galle malee obboleessa koo, siif hin galle malee obboleettii koo, siif hin galle malee obboleessa koo, siif hin galle harmee koo, abbee koo malee lubbuun kee kan dhiphataa jirtu cubbuutu dhiphisaa jira. Lubbuun maal jechaa jirti? Gara Gooftaatti nageessi, boqonnaatti nageessi, aara galfiitti nageessi. Siin jechaa jirti. Lubbuun kee akka dheebuu baatu, lubbuun kee akka boqottu, lubbuun kee akka aara galfattu, uffee akka jettu, ashuu akka jettuufi gara Yesuusitti fidi. Yesuusi ba'aasa kamittiyyuu si boqochiisa. Abba abaarsii abbootii kee sanyii kee sirratti hojjetu dhiigni ilma isaatii hundumaarraa si boqochiisa. Dhadhagaa jirta obboleessa koo, obboleettii koo, harmee koo, abbee koo. Ergaan isinii qabaa na dhagaa. Maaltu Barximoosiif gale? Barximoosiif kan gale maa inni? Yesuus maa inni? Lallabaa caalanii hubachuu. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu isaa galuu. Ilma Daawit ta'uu isaa galuu. Araara qabeessa ta'uu isaa. Yaadattuu Barximoos lallaba Barximoos amma lallabu kana. Dubbii Barximoos amma dubbatu kana beektonni bara sanaa kanatti gufatanii iyyaadatti yoo taatanii Yesuus Kiristoos cubbuun keessii dhiifameera gaafa jedhu namichi kun Waaqayyoon arrabsa jedhan beektonni macaafaa. Fariisonni Waaqayyoon arrabsa jedhan
beekna warri jedhanii cubbuu akkamittiin dhiisa namichi kun jedhanii. Barximeosiif garuu Yesuus Kiristoos waaqa cubbuu dhiisu ta'uusaa isaa gale. Addunyaa kanarraa nama cubbuusaa dhiisuufi kan danda'u gara biraan tokko iyyuu hin jiru. Kadhannaan sii kadhadhuun cubbuu keessi dhiifama miti. Ati Yesuus Kiristoosiin akkasarra yoo jette balleesseera, ani cubbamaadha, gadadamaadha, namaari yooti jette lafamma jirtu jiraatte Yesuus Kiristoos sa'idii kanaa kaasee si fayyisaa, sitti araaramaa, jireenya bara baraa si qopheessaa, irraa kaafteeti mucaa Waaqayyoota. Hallelujah. Kana kan irraa barannu Barximeos irraa. Barximeos waa'ee Yesuus salphisee hin yaadne, gabaabsee hin yaadne, isaaf ifeera. Namni Yesuus isaaf ife caalaa addunyaa kanarraa milkaan hin jiru. Inni lammaffaan Barximeos irraa maal barannaa? Mormii darbanii deemu. Barximeos irraa kan barannu mormii darbanii deemu. Maal yoo jettanii ittiin morman cal jedhan inni garuu itti caalchisee iyye. Namoonni baay'een kan isaan karaattaban gooftaama kanatti illee amanuudhaaf jedhanii kan isaan sodaatan. Isa isaaniif du'e kanallee isa isaaniif jedhee fannifame, isa isaaniif jedhee du'e, isa isaaniif jedhee du'a keessaa akka guyyaa sadaffaa ka'ee mirga Waaqayyoo taa'ee har'a waa'ee isaanii dubbatu kanatti illee kan isaan amanuu sodaatanii mormii sodaachuudhaan. Yoon ka'ee gooftaa kana fudhadhe maatiin koo na ari'u, hiriyoonni na ari'u, hawaasa keessaa na baasu, hiriyoonni koo narraa hiikkatu, nan miidhama, nan beelaa, mormii sodaatu. Barximeos bira kun hin turre utuu ittiin mormanii sila maal jedhe nama ari'e ilma Daawit jennaan gaafa isaan cal jedhanii itti caalchise iyye jedha. Warri mormii darbanii deeman hin fagaatu. Warri mormii darbanii deeman laga ce'u. Warri mormii darbanii deemanii ila lafa yaadan hin ga'u. Mormii yoo mormite yoo mormite mormii yoo dandamatte mormii yoo dandeesse utuu siin mormanii deemsa jalqabde, dhugaa jalqabde, kaayyoo jalqabde, karoora jalqabde, cimsitee jabeessitee yoo qabatte ati milkoofta. Hallelujah. Namoonni baay'een mormii sodaatanii safaratti hafan. Mormii sodaatanii waan xinnoo tokko keessatti hafan. Yoo mormii utuu mormamtu itti fuftee adeemte ati nama guddaa bara kanaa taata. Ati nama jabaa bara kanaa taata. Warra utuu ittiin mormanii deeman addunyaa kanarraa kabajamanii argine. Warri mormii darbanii deemanii hin fagaatu. Akka jette Hiruuti Nu'aamin akka jette boqonnaa tokko Ruuti boqonnaa tokko afur durattanii horphaadhaa fi Ruutii waa agarsiifte, lafa onaa argisiifte. Lafa onaa argisiifte, akka gaa'illi hin jirre agarsiifte, akka buddeenni hin jirre agarsiifte, akka kabaji hin jirre argisiifte, kana booddee akka milkoomne itti argisiifte. Horphaan gaafa kana dhageessu an kana danda'ee deemuu hin danda'utti biraa deebite. Ruut garuu itti fuftee adeemte. Utuu mormamtu, utuu itti himamu no hamma dhumaattan deema jette. Macaafa kakuu moofaa macaafa warra Ibrootaati. Macaafa warra Ibrootaa gidduu dhuftee galte mata duree macaafa tokkoo taate. Yoo mormi amma si mudate lafa ona amma argaa jirtu. Lafa ona amma argaa jirtu. Hojii dhabina amma argaa jirtu. Gaa'ila amma hin jiramu sin jedhu kana argaa jirtu. Rakkoo amma argaa jirtu kana itti fuftee yoo deemte Waaqayyoon nama bara kana mata duree si godhaan siin jedhu. Gaafa hojii tokko hojjettu nama harka si rukutu deegin. Harka rukutu si deegin. Darbitee ababaa nama baatee si eegu deegin. Nama mintaafi si hafu deegin. Fuula Waaqayyo kaayyoo sirraa qabaannaan fuula duratti deemta taanaan nama guddaa taanaan utuuti lafaan ka'in mormiin si jalqaba. Barximeos utuuni lafaan ka'in mormiin jalqabe itti bufee deeme. Warri itti bufanii adeemanii hin fagaatu. Akka Barximeos kanatti nama lallabaa ta'u. Waa'ee kutaa kanaadhaa Maatiyos gaafa caafu akka ittiin caafa. Luqaasi Barximeos duwwaa keessaa fiig godheeti kan inni haasa'u. Maatiyos immoo kadhattoota lama jedha.
Iriyaansa kadhannaa inni kadhataanii iriyaansa inni mormiin dandeenye inni Maatiyos caabu suni inni mormii kana keessa hin galle inni Yesuus isaaf hin himne inni mormii dhufu dandamachuu hin dandeenye safaratti hafe maqaan isaa hin dhaamne eenyu isan beeku Barxiimoos garuu lallaba nama baay'eedhaa ta'e arra. Mormii darbitee yoo adeemte Waaqayyo nama guddaa si godha. Nama dhalootaa si godha. Nama wangeelaa si godha. Karaa fayyinaa si godha. Arra lallaba bawaa'ee Barxiimoos kana lallabne namoota baay'eetu gooftaan isaanii gale. Gooftaan isaanii fife gara gooftaa dhufanii mata duree ta'e mormii yoo dabartee deemte ati nama bara kanaa nama jabaa si godha Waaqayyo. Harka rukutuu edda taanaan wanta ammaa kaasii dhaabi. Harkasiin rukutanii harkasiin rukutanii harka isaaniin si dha'u malee harka isaaniin karaa sitti cufu malee. Isan eegin goo waan ta'in maqaa kee balleessu malee jecha hin qabne siin jedhu malee waan ati hin taane siin jedhu malee ati garuu deemsa kee gara fuulduraatti godhi. Kanan siin jedha. Inni sadaffaan Barxiimoos irraa barannu haala yeroo keenyaaf jedheen gabaabsa. Inni sadaffaan Barxiimoos irraa kan barannu yeroo murtaa'aatti fayyadamuu danda'uusa. በወሳኝ ጊዜ መጠቀም መቻሉ ነው። በወሳኝ ጊዜ መጠቀም መቻሉ የሮ ሙርቴሳት ፈየደሙት ደንደ የሮ ቲንጉኒ የሮ ሙርቴሳዳ የሮ ቦሪ ነርገምኔዳ የሮ ቦሪ እንጅሬዳ የሮን ኩኒ የሮ ከም ጫላ የሮ ሙርቴሳዳ በርጢሞሲፊ የሮን ኩኒ የሮ ሙርቴሳ ተቁንሳ ኢሳፍ ገሌዳ አተሚት የዳና ጋፈዳ ኢየሱስ የርኮ ዱፌ ቢቲም ኬሰ ደርባ ጅራ boqonnaa 18 kana keessatti yerkoo keessa darbe boqonnaa 19 lakkoofsa tokko hamma 10tti moodu bifatanii yerkoo keessa mana Zakkiyoos dhaqee achi ture isa booddee darbe Yerusaalemin naqaa jira. Garisettanii yoo bifatan Yerusaalemin fuulletti argee Yerusaalemii boo'ee jedha. Yerichi yeroo murteessaa waan ta'eef. Yerusaalem si'a meeqa wal si qabu yaade. Ammallee siin galle guyyaa yaadatamuu kee wallaalte tinjir Yerusaalemiin. Yerusaalem jechuun biyya Fariisonni keessa guutan, Saaduqoonni keessa guutan, beektonni macaafaa keessa guutan, maanguddoonni Israa'el keessa guutan, luboonni keessa guutan, raajonni keessa guutan. Iseedhaan jedha warra Yerusaalemiif hin galle Barxiimoos garuu namicha kanaaf galeera. Yerichi yeroo murteessaadha. Carraan akkasii bor hin jiru. Fucha akkasii lammaffaan argatu. Yerusaalem yerkoo keessa darbe Yerusaalemin naqee hin qabame itti murtaa'e hin fannifame hin du'e hin awwaalame gaafa guyyaa sadaffaadha du'aa ka'e guyyaa 40 biyya lafaa kana naannee isa booddeeyyuu karaa yerkoo irra deebine Yesuusi gara dheeraadhaan deeme. Karaan kun lammaffaa hin jiru. Karaan isheenarraa karaa ishee dhumaati. Barxiimoosiif kun galeera. Guyyatti har'aan gadhiisaa. Calin jedhinnaan jettaa. Yeroon kun yeroo murteessaadha. Chaansii akkasii bor hin argattu. Isee kanatti garuu dhimma hin ba'a. Gadi dhiisu. Haleluuyaa. Namoonni yeroo hundinuu akka kan isaanii ta'etti yaadu. Guyyaan hundinuu akka kan isaanii ta'etti yaadu. Barri hundinuu akka kan isaanii ta'etti yaadu. Akkas miti. Yeroo sii kennu yeroo tokkodha. Isatti yoon fayyadamne deebitee hin argattu. Ila amma warri dhagaa jirtan yeroon kun siif yeroo murteessaadha. Yeroo murteessaatti fayyadamu. Barxiimoos irraa baranna. Gaafa Kiristoos gaafa Yesuus achirra darbu yeroo murteessaa akkasii bor nan argadha jennee yaaduu danda'u nurra jira. Wayyoo Yerusaalem chaansii seedumaa kanallee fayyadamuu hin dandeenye. Jedhe boqonnaa 19 Barxiimoos garuu isaa gale gadhiisuu hin dandeenye arraan hin callisu arra yoon callise carraa kana lammaffaan argadhu guyyattiin kun murteessituudha. Oh haleluuyaa guyyaa murteessaa akkamittiin hin callisu jedhe hin callisu warri jettanii murteeffatan warri jettanii ayizoo guyyaan kan keessan dhiyaateera. Warri jettan isiniif guyyaa Waaqayyoo ga'eera. Guyyattiin murteessituudha. Itti hojjedhu.
yeroo kanatti hojjedhu gooftaan Yesuus Kiristoos akka jedhe abbaan koo ammoo hojiirra jira anis kanaaf nan hojjedha yeroo eenyullee itti hojjechuu hin dandeenye hin dhufa jedhe ilmi Waaqayyoo yeroo hundumaan hojjennu nuti yeroo hundumaa Waaqayyo Waaqa bara baraati garuu yeroo tokko waan tokko bara baraan hojjetamti yeroo tokko hojjetee darba yeroo murteessaatti fayyadamu yeroo hundumaa kan keessa gootanii yaadinaa yeroo hundumaan keessan gootanii yaadinaa yeroon isinii laatamu yeroo tokkodha yeroo sanatti yoon fayyadamtan taata hin argattanii namoonni mangoo baay'ee jaallattan yookaan abukaadoo yookaan mandariinii yookaan muuzii yookaan paapayyaa jaallattanii yoo dheedhii saalattanii kuttanii nyaattan dhangaggaa isaatiif hin nyaattanii yoo yeroo isaa kenname irra darbe immoo tortora isaatiif hin nyaattanii yeroo sanatti yoon fayyadamne argachuu hin dandeessu obboleessa obboleettiitu yeroon kun yeroo murteessaa ta'uusaa yeroo fayyina isaa ta'uusaa yeroo gooftaa wajjin walitti ba'uusaa isaa gale kanaaf yeroo kana callisuu hin dandeenye yerichatu yeroo murteessaa tattamittiin callifta obboleessa koo iyyi malee fiigi malee dhamaayi malee hojjedhu malee akka ammaa warra miidiyaa kan akka leessifaa kana hojjedhu malee yeroo akkasii hojjedhu malee fiigi malee boroo kan kee ta'uu dhiisuu danda'a inni yeroon biraa immoo yeroo waan biraa ta'uu danda'a. yeroo akkasii kanatti hin fayyadamtu taanaan yeroo hundumaa kan keen godhin Waaqayyotu bara baraan jiraata malee namni bara baraan hin jiraatu amma tun lallabaa jiru gara gooftaa deemuu nan danda'a atu tun dhagaa jirtu achumaan sokkuu dandeessa gororrisite yookaan humti gooftaa si sassaabuu danda'a yeroo hundumaa kan keen godhin yeroo hundinuu kan isaa kan ta'e Waaqayyo qofa innumti kanaaf Solomoon jedha wanti hundinuu yeroo qaba jedha yeroo isaatti hin fayyadamtu taanaan hin argattu yeroo Waaqayyo sii kennu keessatti lolli yoo keessi itti fufii adeemi mormii yoo kee itti fufii adeemi arrabni yoo jiraate itti fufii adeemi yeroon kun yeroo murteessaadha Waaqayyo hubannaa nuuf laatu yeroo murteessaa beekuun jireenya dhala namaa keessatti murteessaadha iniyyee calli jedhu hin callisu yeroo kana utuu dhiyyaa jiru gooftaan Yesuus Kiristoos dhagee namicha laga jallaa sana laga sana dhiyyaa jiru sana mee fidameedhe haleluuyaa iyyaadamne hin waamama jedhame iyyaadamne hin waamama jedhame si waamoo atuu iyyaanne malee hin dhufta atuu iyyaanne malee murteeffadhu yeroo murteessaa fayyadame malee si waamuun siin jedha hin dhaqee naa waamay naa fidaa'e ilaa dhugaa Waaqa jiraataan sitti maa iddoon hangaan jennetti si waama Waaqayyo lafatu nan naqan jennetti si waama Waaqayyo waltajjii ati yaannetti si waama Waaqayyo sadarkaa ati yaannetti si waama Waaqayyo posiishinii ati yaannetti si waama Waaqayyo istaatiksii jireenyaatti nan jiraata jettee yaannetti si waama Waaqayyo ati garuu mormii kana darbee deemi yeroo murteessaa ta'uusaa sii bagalu malee deemsa kee itti fufu malee iyya kee itti fufu malee kadhata kee itti fufu malee lallaba kee itti fufu malee faarsaa kee itti fufu malee dhuga ba'uu kee itti fufu malee dhugaa keessa kee jiru galmaan ga'u itti fufu malee si waama yeroo dhaqanitti akka jedha Maatiyoos akka jedhee caaba yeroo dhaqanii waaman jedha ila akka jedhani jabaa barsiisaa si waamaa jedhan yeroo warri barsiisaa si waama jabaa warri ittiin jedhan kun ayizoo maammiruu yixaraan iyaaluun namaan masale wanni wagane warra kamsitti fakkaate beektaa warra sila ifachaa turanidha warra sila tuffachaa turanidha warri amma jabaa barbaadamaa taate si waama warri si ittiin jedhanii warra sila ifachaa turan warruma kaleessa maqaa kee balleessan warruma warra si tuffatan warruma waan baay'ee siin jedhan kanatu jabaa si wajjin jirra Waaqayyo si wajjin jira nus si wajjin jirra siin jedhu siin jedhu haleluuyaa dhaqan hin fidan gooftaan Yesuus Kiristoos maal akkasii godhu feeta homaa tokko iyyuu maal barbaadda buddeenan gaafanne Bartimeewos wayyaan gaafanne Bartimeewos manan gaafanne Bartimeewos karaan argiisaan gaafanne Bartimeewos jireenyan gaafanne Bartimeewos waan tokko gaafate Bartimeewos ifa gaafate ifti moo Yesuus ture yaadattu Yohaannis boqonnaa keessa dukkanichi ifichis dukkanicha dheeriyata ture jedha ificha ifa gaafateen yes isuma gaafateen maal fedhanan agartuu koonaa banii arguun barbaada ifa arguun barbaada jedheen wajje kana guddaa bu'aa jedheen salphaadha kun jedheen maal jennan argi kaa'een haleluuyaa
كوني ساينتيستي دا كون سلبان توري بيكتو توغي يفياتي سلبان توري الدنيا كان سلبان توري إنما يسوع سلبان ما كو أنغو داداري ما نرواد أرجو مرباد أرجيكا يوب أمو مجلكر أمو مسينجر يوب نر أمو يرور مثلا إجي سابنين قاب أرجو يلكب يونر جبتو يسوع نرجي هاليلويا لبون إجي يسوع نرجي دمو ديب وامبرا نرجي نمني يسوع نرجي وامبرا نرجي أركان سيتي مولاتو يسوع سينجلا يسوع سيترجما يسوع سي مولتا هاليلويا يسوع نرجي يسوع نرجي قابن يسوع نرجو نمتي غرب ودن ديبينه يسوع دوكا ويجلا ور يسوع نرجان غرب ودن ديبياني ور يسوع تمولته أسيبتشين جلني بتامر جن إلالني هنوردو بموتي واقع لفا فايسا بيلا يسوع كريستوس ايوني لا جلتا كان بودة سمنون دينو ودام كان كنرج نمنون دينو كنرجني واقع يوف غلطة غلطة جدا يسوع نرجنا ما دوكا بوي كناف فروتن كو غفتا تكن جلتم تن كراني يسوع نربو كنا فكاتا غابا يسوع كنا يسوع دربو تجرا إلى سكنتا كركيسا يسوع نربا كن كنا يسوع نربودا كنا كنا رجروان سري مرتسادا كنا كنا غابا لما كنا يسوع نربا جوكتي وان سري مرتسادا إذا ستدبن للباج على نيرجمو فارفضاج على نيرجمو جعجساج على نيرجمو واي يسوع نما أقلو يسوع نما إفول مرتسادا لما فا مرميدر بني ديمو مرتسادا كنا يسوع نربو مرميدر نمتون مرمي أبسون مرمي نتوجر فورو رتي ديمون إلا فورو رتي ديمون سنفا يرو كنا يسوع نربو يرو مرتسادا أوسانا ما أقل بيفا يدمون باي مرتسادا كناف أبوليسكو أرى أنا ما كنا ست ميرا أكبر تموس للبا تعالى أرجمي أدل للبا الرسيل للبا كنا تعالته فارفنا سلا فارفتا إلياس فارفتا تعالته كأننا سلا باستر مسرت سي كنا تعالته كنا تعالته أرجمو دا كنا تعالت سيفو دا مرمي وكنا غوفتا ستر فندو بعدين دمجودان يرون كل يرون مرتسادا أوسا سيجلودان يسوع يوجين أكد ديبتو غير غوفتا كان أكد رفتو فايسا كي كان يوجين أكد ولترارمتو أبوك كمين كبار نمنسر كتدو مال برباد دستي يسوع رارسي غورا يسوع سواما هنكرنا متى كن يغري كبنه لفجر تريت وري غوفتا كان فايسا جرينيا كيسني غوتني كدچ بربادن انا وجين كددا يسوع كان فايسا جرينيا غودي غورده أكبر تيموس نمني إلى واقعيون أكجر ديبود يسوع كان وجين أمر ما تندي مورجتن لما جرات تنجراتا جت كنا ناوجين جراتي كندا يا واقعيو ندوكا جراكا يا واقعيو علمك يسوع كريستوسين غرقوت إرجيته سجله كنت دبته أر دكان لمتي كيسا غريفا هندوبتم نت وان وامتف سنجلته فتا أني هر بيلفا سيتان هجيسا غنيرا يسوع المواق أيو سينمو فايسا جرينيا كودي غورة ديفرتيرا لبو غورة سيموسي سيرا مكاكو قلمي جرينيا رتنا چافي وان guyyaa isa bulchu waan halkan isa bulchu gaafata ture garuu yeroo waaqayyoon itti dhufutti immoo fayyumsa ijaa gaafate season waan jedhamutu jira yeroo wanti hundumtu yeroo fi qaba Salomoon yeroo dubbatu maal jedhee yeroo du'utu jira yeroo jiraachuutu jira yeroo salphinaatu jira yeroo ulfaachuutu jira jedhee dubbate yeroon hundumtu yeroo mijataa miti yeroon hundumtu yeroo gaddaati miti yeroon hundumtu yeroo mataa keenya gadi qabannu miti yeroon hundumtu yeroo ol jennee deemnu miti kanaaf Barxalamiyoos yeroo hundumaa ganama ka'ee waa'ee biddeenaa kadhachuuf karaa gubbaa taa'aa ture garuu siizinicha immoo hin laallate siiziniin amma inni itti Yesuusin qabate sun siizinii isa dhumaati har'a waan tokko isinitti hima yeroon hundumtinu yeroo garuu yeroo keessa immoo yeroo beekkan
ሁል ጊዜ ነው። ሁል ጊዜ ሰዓት ነው። ከሰዓታቶች ውስጥ አንድ ሰዓት አለ። ጉያ ኬሳ ጉየቱ ጅራ በርጠለሚዮስ ጉይቸ ቤኬ የሩቸ ቤኬ ጉያን ኢቲ ነመ ዋከእተን ቤኬ በርጠለሚዮስ ሃሌሉያ ሻክላ ቦዲያና ማጋስ በርጠለሚዮስ የሮሳ ቤኬ አከሰ ሀረ ጉያ ከነ አን ዋቀዮን ገዲኒስ ጀ ከሌ ቡዴን ከደቻ ቱሬ ከሌስ ሀርከነ መዘለቀባቻ ቱሬ ሀረሞ የሮ ዱማቲፍ ኢጀኮ ነመናበን ወርገ ኢጀ በቃ ኢላላ ዋን ባየ ኬሰ ደርቡ ደንዴተኒ ሀለ ጀጀባ ኬሰ ደርቡ ደንዴተኒ ሲዝኒ ኬሰን ገሩ ቤካ ዋቀዮ የሮ ሁንዱማ ሀለ ሚጀታ ነማንኬን የሮ ሁንዱማ ሀለ ቦይቸስ ነማንኬን ሀዳ ነመቶኮፍ ሲዝኒ ኢሳት ሀዳ ነመቶኮፍ ጉያ ጼውምሰ ኢሳት ሀዳ ነመቶኮፍ ጉያ ያደሙ ኢሳት ሃሌሉያ ጉያ ያደሙ ኬሲ ተው ደንዳው ቦሌሰኪ ማሊፍ ዋቀዮን አዳ በርጠለሚዮሲን ሲዝኒ ኢሳ ከኔፍ ዋቀዮ this is your season ጀዴን በቃ ሀረ የሮን ከንኬ ጀዴን ሀረ የሮን ኩን ከንኬ ተሪ ነመ ቦያቱ ጅራቹ ደንዴታ ተሪ ነመ ኢበማቱ ጅራቹ ደንዴታ ተሪ ነመ ዋን አደዳ ኬሰ ደርባቱ ቱመነ ከነ ኬሰ ጅርታታ ተሪ ነመ ቦያው ሊጤቱ ጅራት ተሪ ነመ ገልገ ጉያን ገልገረ ሲተየሩ ጅራት ተሪ ነመ እዶ አብዴቱ ጅራታ መነ ከነ ኬሳፍ አላኒስ ወሪ ጅርታን ተሪ ነመ ነምኒ ኢቤ ሀርከ ኡልፊነ ዋቀዮ ረሲ ደርባሩ ጅራት ተመነ ከነ ተሪ ነምኒስ ነጨልሴ ዋቀዮንስ ነጨልሴ ወረጀ አንተንቱ ጅራቹ ደንዴት ተመነ ከነ this is your season የሮንኩ የሮኬት የሮ ያደሙ ኬት የሮ ኡልፋቹ ኬት የሮ ዋቀዮን ፉለ ሳገረ ከንኬ ዴቢሱ የሮንኩን ነመ ባየ ቦያቱ ጅርታላት ነመ ኢቤን አደዳ ስረወል ቀበሩት ጅራላት ነመ ሐልስ ኢቤሩት ጅራላት ነመ ነማንደር በተምቴ ጅራላት this is your season የሮንኩን የሮ ከንኬት የሮንኩን የሮ ያደተሙ ኬት የሮንኩን የሮ ጸበራ ፈዩ ኬት የሮንኩን የሮ ዋቀዮን ፉለ ሳገረ ከንኬ ዴቢሱ ነመቶኮፍ ዋቀዮን ዱበታራታ ነምኒሱን አነጀዳ this is my season ጀዳ ኩን የሮ ኪየ ጀዳኒ በቃ አማ የሮ አንቲ ያደተሙ ዱፌ የሮን ደርበተመስ ደርቤራ የሮን ጅበመስ ደርቤራ የሮን ኢበመስ ደርቤራ this is my season አማ የሮን ኩን የሮ ኪየ ሄላ ዳባ ጋዲያስ የሮን ኩን ኪያ የሮን ኩን ከንኮት ጀዳሜ ኡፍመራ ኡፍራጃ የሮን ኩን ከንኮቲ የሮን ኩን የሮ አን ያደተሙዳ የሮን ኩን የሮ ኢኒማ ነራ ሐቀሙዳ የሮን ኩን የሮ ዋቀዮንፍ ነምንስ ኢቲ ነያደቱዳ ሃሌሉያ የን ያደተምታ ጨብዴተታ ህያደተምታ ደርበተምቴተታ ህያደተምታ ጅበምቴተታ ህያደምታ መቃበዴተታ ህያደተምታ የሮን ኩን የሮቲ ያደተሙዳ አነያደ መጀላ አነያደም ትኢሳ ነመስን ብረጅሩስ ኢሳ ሃለለ ኢሳ ዋን ኬሰ ደርባተንለ ራንፈዳቲ የሮንኩን የሮ ያደተሙ ኮት ጀራርከ ኬሰን ገራ ዋቀዮ ካሳ በቃ የሮንኩን የሮ ያደተሙ ኮት አነን ያደምተማ ዋቀዮቱና ያደቴ ዋቀዮቱ ገረ ኮዱፍ በርጠለሚዮስ ዋንስ ነጃይቡ ጉያሰን ኡቱብረ ደርቤ በረጅሬና ሳ ሁንዱማ ከእቱ ተኤጅራት ጉያ ሲዝኒ ቸሰን የሮሰን ኡቱ ዋቀዮን ቀበቹ ባቴ የሮ ኢቲ ዋቀዮን ፈሰንት ኡቱ ዋቀዮ ጀደ እዩ ባቴ ነምኒ ዋቀዮ ፓስተሪን ዱበቻ ቱረን ኢላላሜ ነሞኒ ጋፈ በርጠለሚዮሲን ዋቀዮን ፉለ ሳቲ ናነፈቴ ፉለ ገረ በርጠለሚዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ላለ ነሞኒ ወልቀባቱረን ነሞተ ሰኢበኒ ነሞተ ጨልስ ጀደኒ ነሞተ መቃበለሰኒ ነሞተ መቃሳ ጡሬሰኒ ጋፈ ዋቀዮን ፉለ ገረ በርጠለሚዮስ ዴቢሴሞ ባዳቹ ፎልካስ አፋኒኑ ኮተደኒ ዋምኔን ሰገሌኒ ቢት ኮቱ ከጀደኒ ባዳቹፍ ካኒ ጀደ ሰገሌ ዋቀዮ ኦቦሎታ ኮካስ ኬስ ጅርተን ማልቱ ሲቦች ሳራ ማልቱ ሲገድሲ ሳራ ማልቱ ነማ አለሲባ ሲባሴራ ገነመ ከነዋንቶ ኮነመቶ ኮት ዱበደቱሪ ጆሌ ለማ ጆሌቱ ከደና በጅል ቢፈተን
kadhannaaf jilbiiffatanii abbaan jidduu isaanii jiran. Tokko wanti kadhatu waan abbaa isaa saabituu danda'u. Daa'imni irra diqqaa akkas jedheen waan kadhataattu beektaa jedheen. Waan abbaan kan keessii bituun kadhatini waan waaqayyoon sii godhu kadhadhu jedheen. Wanta abbaan kan keessii bituu danda'u wanti ati gaafataattu kun mucaan guddaan maal jedhee kadhata yaa waaqayyoo gara abbaa kiyyaa naa laaffisii akka PlayStation naa bitu abbaan kiyyaa jedhee kadhata. Daa'imni inni xiqqaan immoo maal jedheeni waan kadhattuun beektu kun bee waan abbaan kan keessii godhu waan waaqayyoon sii godhu miti. Abbaa kan kee waan sii godhu abbaa kan kee gaafadhu waan waaqayyoo kadhachuu barbaannu amma waaqayyoo nu kadhadhu jedhee. Obboleeyyan tiyya tasuma sagalee waaqa waan dhufu isinitti hin fakkaatina. Tasuma sagalee waaqayyoo waan dubbatamaaru isinitti hin fakkaatina. Hadha nama akka Baraxalamiyoosii karaa gubbaa teettee booyaattu jireenyi kasi boochisaa barattee fiigdee nagaddee waan adda addaa gootee milkaa'ina kadhabde. Jireenya keetiin milkaa'ina kadhabde. Tajaajila keetiin milkaa'ina kadhabde. Lallabdee milkaa'ina kadhabde. Raajjee milkaa'ina kadhabde. Faarfattee milkaa'ina kadhabde. Har'a guyyaan kan keeti. Harka kee gara waaqayyoo kaasi. Har'a guyyaan kiyyaa na biran darbin jedhe. Barxalamiyoos isuma kana godhe waan biraan goone na biran darbin jedhe. Na biran darbin. Na bira hin darbin. Yaa waaqayyo ati na bira hin darbin jedheetuma kadhate. Anis akkas jedhee isiniif kadhadhaa. Waaqayyoon akkasin biran darbin akka na biran darbin. An waaqayyoon akka na bira darbuun barbaadu. Warri waaqayyoon akka na biran darbu jettan. Tarii guyyaa galataa qabattanii dhufuu dandeettan. Guyyaa galataa fiddanii ibsii galataa qabattanii dhufuu dandeettan. Waaqayyoon kana na gargaareera jettan. Waaqayyoon akkas naa godheera jettan. Waaqayyoon guyyaa akkanaa na yaadateera jettan. An argameetuma ameen jedhe. Waan biraa homaayyuun koone. An waaqayyoon guyyaa inni itti dubbate sanitti harka koo gara waaqayyoo kaasee guyyaan kun kan kiyya jedhe. Guyyaa san waaqayyoon na yaadateera jetta obboleettii koo. Guyyaa san waaqayyoon himmaan narraa gosseera jetta. Wamaa miti kasiif kadhatamu waaqayyoodha. Ka deebisii kennu waaqayyoodha. Kasi yaadatu waaqayyoodha. Wamaa miti ati garuu akkasi na biran darbin. Maaloo yaa waaqayyoo na biran darbin. Har'a fayyuu barbaada. Dhibee kiyya fayyuu barbaada. Jireenya milkaa'inatti dhabee milkaa'ina argachuu barbaada. Na biran darbin jedhaani waaqayyoon isin biran darbu. Haleluuyaa. Waaqayyoon isin bira akka hin darbine waaqayyoo kadhadhaa. An guyyaan kun guyyaa kooti. Lallabni kun anaaf dhufe. Tarii ana Barxalamiyoos. Anatu rakkateera. Anatu gidiraa adda addaa keessa rakkina adda addaa dhiphina adda addaa keessa darbaara. Tarii waaqayyoon na yaadachuu barbaade. Tarii waaqayyotu gara kiyya goruu barbaade. Tarii waaqayyotu gara anaaf laafaara. Yaa waaqayyoon na biran darbin jedhaani waaqayyoon. Akka waaqayyoon isin bira hin darbine. Akka waaqayyoon isinitti hin callifne. Akka waaqayyoon yaada keessan keessatti kadhata keessan keessa isin biran darbine. Na biran darbine. Yaa waaqayyoon na biran darbin jedhaani. Na bira hin darbine. Darbaa jira Yesuus. Nama tokko tuqaa darbaara Yesuus. Imimmaan namaarraa haqaa darbaara Yesuus. Rakkinna namaarratti waaqayyoon deebiitti kennaa darbaara Yesuus. Na bira hin darbin. An dhalli kan kee iddoo kana jira. Iddoo kana yaadatamu barbaada. Iddoo kana akkati na gargaartu barbaada. Yaa waaqayyo na bira hin darbin. Dhala kee bira hin darbin. Na bira hin darbin jedhaani waaqayyoon. Gooftaan Yesuus Kiristoos bira akka hin darbin. Ansiif kadhadhaa. Har'a ganama kana maqaa Yesuus Kiristoositiin dhibee adda addaatiin warra booyaattan warra akkasiiniif kadhadhu barbaadan amanee waaqayyoon waan isiniif kadhadhuuf tokko tokko barreessaa isiniif kadhadhaa. Waaqayyoon hadha seenaa keessan geeddara. Yesuus gara mana keessanii ol lixa. Guyyaa wayii waaqayyoon bee na yaadate. Waaqayyoon bee kadhatanaaf dhagaye. Guyyaan sun guyyaa kiyya ture. Guyyaan sun guyyaa yaadatamuu koo ture. Guyyaan sun guyyaa waaqayyoon eebjuu kiyyatti mul'ata kiyyatti falanaaf kenne jettan. Siif kadhadhaa. Addunyaa waaqayyoon imimmaan keessarraa hahaq. Waaqayyoon jireenya kee keessatti waan itti milkaa'ina dhabde, waan itti bira gahuu dadhabde, waan ati qaqqabachuu dadhabde, waan naaf jireenya koo gidduutti du'a qofatu hafe jetteetti har'a waaqayyoon deebiitti siif haa kennu. Waaqayyoon jireenya keetti deebii haa laatu.
waaqayyoon waan du'aa kan kee maskadavania ladias waan du'aa kan keetti waaqayyoon jireenya kenna. Waaqayyoon mee akka nama waan naanneeffatee deebi'uutti fuula isaa gara kan kee naanneeffataadha. Waaqayyoon gara kan kee deebi'a. Waaqayyoon gara gaafii keeti. Waaqayyoon gara imimmaan keeti. Eentu na dhaqqaba, eentu na bira ga'a. Firroo na cadhiseera, namnoo na cadhiseera. Anoo abdiin qabu kana booddee du'aa naa wayyaa. Yoo du'eetu anaaf fala warri jettan hinduutan lubbuun jiraattani. Waaqayyoon imimmaan fuula nama tokko imimmaan buusuu irraa kakee fuulli isaa oowwa. Imimmaanichi fuula isaa kan gubu argaa. Har'a waaqayyoon imimmaan kan kee ati booyaattu kana sirraa yeroo akkana sirraa haquttan arga. Sirraa haqama. Imimmaan koonarraa haqama jedhee akkana fuula kee xaayyadhu. Imimmaan kiyya narraa haqama jedhe. Imimmaan kiyya narraa haqama jedhe. Imimmaan kiyya narraa haqama jedhe. Waaqayyoon imimmaan narraa haqa jedhe. Gooftaan Yesuus Kiristoos imimmaan kee sirraa haqa. Har'a guyyaan kun guyyaa imimmaan kan kee haqamu. Guyyaa waaqayyoon si yaadatu. Guyyaa waaqayyoon si yaadatu. Obboleessa kiyya guyyaa waaqayyoon si yaadatu. Warra tokko barreessaatan hunduma keessanuu akka sedha harka keessanuu firra kaati. Imimmaan kiyya narraa haqama jedha. Nama dhibee adda addaa keessa jirtan, warra dhibee adda addaatiin qabamtaniittan, tarii dooktoriin hin jiraattu namni siin jedheeru jirtaa laata mana kana keessa. Dooktoriin wanti dooktoriin sitti hime mardoo namni qabattee mana kana ol lixxeetu jirta. Duutuu hin jiraattaa. Harka kee gara waaqayyoo kaasii. Akkuma Barxalamiyoosiif dhufte sagaleen har'a dhufe kun ana biran darbin yaa waaqayyoo. Sagaleen kun kiyya haa ta'u jedha. Sagaleen kun kiyya haa ta'u. Sagaleen kun kiyya haa ta'u jedha. Irra dubbadha. An hafuurri waaqayyoo, ayyaanni waaqayyoo akka nama tokko bu'aaru, deebii nama tokko akka kennaaru, imimmaan nama tokko akka haqaaru, jireenya hadhaayaa namarraa akka kaasaaru konfirmiinaa godha ayyaanni waaqayyoo. Hinduutu hin jiraata. Wanti kan kee bifa godhata. Wanti kan kee hin geeddaramaa. Wanti kan kee du'aa gara jireenyaa darbaa. Waaqayyoon si yaaddata. Waaqayyoon jireenya kee yaaddata. Waaqayyoon mana kee yaaddata. Waan atitti dadhabde. Ilaamee namni tokko dadhabdeetu amee akka nama hafuurri gaafa garii fiddanii hafuurri keessan gargar citamiti jettee waan dadhabdee dhiiftee nyaanni kee imimmaan siif ta'ee jireenya kee keessatti milkaa'inuma dhabee nama jettuun arga. Waaqayyoon hadha si yaadata. Sagaleen kun tarii kan keeti. Sagaleen kun tarii kan keeti. Sagaleen kun sagalee atitti fayyidu. Sagaleen kun sagalee atitti caba ooltu. Hinduutu waaqayyoon waan kan kee du'arra hin kenne jireenya irra kaayera. Jireenyi kee hin geeddaramaa. Haadha nama baay'ee taata. Obboleessa nama baay'ee taata. Gargaaraa nama baay'ee taata. Namumamee jireenya harkaa kukkufee qabachuma dadhabee. Qabachuma akkasuma harkaan qabachuu dadhabdeen arga. Qaqqabachuma dadhabde. Waanuma tokko harkaan qabachuu nama dadhabde. Harka kee akkas godhiiti hadha nan qabadha jedhime. Nan qabadha. Jireenyuma gaarii jiraadha. Utuu biyya lafaarraan darbine nama seena qabeessa taata. Gannat waaqayyoon nama seena qabeetti si godha. Jireenyuma kan keettuu nama seenaa qabu si godha. Halkan kee hin barii argata. Imimmaan kee sirraa goga. Fuula keettu gaafa booyuu barbaadde imimmaanuma dhabde ofirraa. Bakka si dhukkubaaru harka keessan kaayadhaati. Hadhaan waaqayyoon anaaf dhufeera. Lallabni kun anaafi. Yeroo hunduma miti waaqayyo kanamaafi. Yeroo hunduma miti waaqayyo kanamaaf dubbatu. Yerootu jira. Caaltuu yerootu jira. Yerootu jira. Biyya namaa teettanii warra booyaattan warra gaddaattan. Uf geeddaruuf baatanii ufiyyuu miti jireenyuma gaarii duun jiraanne darbuuf ta'a warra jedhaattan. Faayinaaliyaan du'a naa wayya nama jettaniittantu jira mana kana keessa. Namni sun anaadha jedhii barreessa. Anaa namni du'a gaafataanu jedhii barreessiif kadhadha hin duutu. Jireenya jiraatta. Jireenya jiraata hin duutu. Har'a waaqayyoon si qaqqabeera. Si bira gaheera.
maqaa Yesus Kiristoositiin addis hin duutu hin jiraatta jireenyi kee milkaa'ina argata hin jiraatta itti fuuftee jiraatta diinota kee afoo dhaabbattee faarfatta diinota kee afoo dhaabbattee guyyaa galataa bisii galataa waaqayyoof nama fuuldura qabattee dhaabbatta akkasetta yeroo tokko waaqayyoon meena yaadatee jettee dhufta waaqayyootu ana yaadatee jetta waaqayyootu na yaadatee galmeeffadha this is your season yeroon kun keessan harri guyyaan kun guyyaa keessan guyyaan kun guyyaa kan keeti guyyaan kun guyyaa kan keeti yeroo tokko mee dhugaa baay'imsa tokko sanitti himaa akkasumatti hin kadhadha nami tokko mee ana tuffachuuf ana jibbuurraa kaka'e ba'aa seena ilaa waaqayyoon garuu isuma san fayyisuu barbaadeera waan isin baay'ee waan nagagaa waaqayyoon waan baay'ee yeroo hundumaa yoo isa yaadu garaana nyaatu beektanii Yesuusin kun wantummaa dhimmi isaa wanti baay'ee waaqa biraa deemu waan dadhabeef isinitti himu nama isan barbaanne illee fayyisa waaqayyoon sagalee dubbima an dubbadhu kana dhaga'uu didda namichi seenaa ba'a waaqayyoon garuun qabateen ammas isima dubbataaraa jedhaa seenaa ba'a ragaa dhugaa isinitti dhageeffadha ragaa dhugaati kun ammallee simatu dubbataaraan jijjiiramne jedhaatuma seenaatuma ba'aa dhageeffata jibba kee irraan kaka'e jedhe hin seenaa hin ba'a jedhe ilaame gaafuma satatte dhiyaan ollixuyyuu wanti ati dubbataattu waan ani irra bo'aaru jedhe yaa obboleeyyantiyya tarii seenaa ba'aattan sagalee kana dhaga'uu diddaaf har'a garuu guyyaan kan keeti har'a garuu waaqayyoo yaadatamteetta ana miti ka dubbataaru guyyaan kun guyyaa waaqayyootu guyyaa kana siif galmeesseera guyyaa waaqayyoon siif galmeesseeru guyyaa waaqayyoon akka ati fayyituuf namoonni gariin maal godhu beektanii kiliik godhanii akka inni nu argaaru laallee fi sagalee qofa bananii dhokatanii dhageeffatan tarii guyyaan kun guyyaa fayyumsaa kee yoo ta'e hoo beektaa laata tarii waaqayyoon yoosiif dubbataa jiraate hoo tarii waaqayyoon yoosiif sagalee kana fideeru jira beektaa hin beektu this is your season waaqayyoon garuu siif dhufeera waaqayyoon garuu si oolfachuu barbaada waaqayyoon garuu waayitti si milkaa'ina si kennuu barbaada waaqayyoon garuu waayitti ila ani beeku waan diinni itti sirra wal qabeeru way waan waaqayyoon siif diina jidduu lixee jireenya kan keetiif fala kennutu jira galgala kana yaa waaqayyo galanni guddaan siif haa ta'u ilmaan kan kee galgala kana tokko barreessan hunda isaanii maqaa isaaniiti ilaame maqaa keessan waamee akkasiniin kadhanne tokko warri barreessitan ol darbitaniittan maqaan keessan ol darbeera an amma argee dubbisaan jiru inni samii gubbaa taa'ee isin argaaru inni samii gubbaa taa'e angaraa keessaa namaa kadhadha guyyaa tokkollee kadha tokko bira waaqayyo lufeen beeku guyyaa tokkollee waan angaraan dhimmee waaqayyoon waame waan angaraan dhimmee Yesuusitti ol dabarse tokkoyyuu waaqni bira lufeen beeku tokkoyyuu dhugaan isiniin jedhu tokkoyyuu waaqayyoon akka ati itti isatti barbaaddutti akka ati isa booyaattutti akka inni gara kan kee itti dhufu barbaaddetti galgala kana dhimmi kan kee fala haa argatu dhimma keetti Yesuus haa bu'u dhimma kee Yesuus haa dubbisu xalayaan kan kee waaqayyoon haa dubbifamu xalayaan kan kee waaqayyoon haa laallamu dhimmi kan kee waaqayyoon haa laallamu imimmaan kan kee harka waaqayyootiin sirraa haa qulqullaa'ee haqamu maqaa Yesuusitiin anaafsi maqaa Yesuus Kiristoositiin arra galgala waaqayyoon gara jireenya keetii olaalitu warra galgala siniif ta'eef galgala kana galgala yaadatamuu siif haa ta'u gaafa raftee dammaqxu imimmaan kan kee hin argin gammachuun addaa si haa argatu milkaa'ina addaa si haa argatu jireenyi kan kee mi'aayee haa hafu warri si dhiiban warri si darbatan warri maqaa adda addaa si kennan utuu lubbuun jiran utuu hin darribin utuu gara boollaan galin utuu gara biyyootti makamin dhaabatanii guyyaa galataa kan keessiif haa argan waaqayyotu yaadatee naa jedhan
waaqayyotu birmatee faa jedhan warri xureessitoota kan kee afoo waaqayyo barcumaa ulfinaarra si haa kaa'u lubbuun kan kee utuu hin darbin utuu namichi maqaa kan kee yakke sun hin darbin waaqayyo ulfinaa gara ulfinaatti si haa baasu an kana jedhee isiniif kadhadheera har'a galgala yaadatamuuti isiniif har'a anin 100% waa tokko isinitti hima nama waaqayyoo yaadatutu jira galgala kan namumamee waaqayyoon jireenya isaa yaadatu namumamee waaqayyoon mimmaan irraa haqutu jira amanii namni sun anadha jedhee fudhadhu amanii waaqayyoon na yaadateera waaqayyoon gara kiyya goreera waaqayyoon mimmaan irraa haqeera waaqayyoon na yaadateera jedha amanaa fudhadhaa fi akkasumallee namoota tokkoffaa ba'anii lammiffaa ba'an sadeeffaa ba'anii akkasumallee namoota dorgomanii hariitiin maqaa isinii waamaa dhumarrattiin jara kanaaf ni kadhatamaa isiniifis ni kadhatamaa anaafillee ni kadhatamatti fufe jechaadha. Kaayyoon dorgommii kanaa wangeelaa karaa miidiyaadhaan nama miliyoona tokko bira wangeela geessuu barbaanne torbee lama gidduuttiin so waaqayyo nu gargaaree hojjetameetu jira. Waaqayyo nu gargaaree haala gaariidhaan xumurameetu jira. So saayitii keenya gachuuf jecha kallattii maamee namoota hirmaataniin maqaa isaaniitiin waama tokkoof 20 irraa kaasee gaddeebisee waama tartiibaanii tokkoffaa irratti kan hirmaataa ture obboleessi keenya Saamii Tolaa lammeeffaa akkuma maqaa Facebook keessa irra jirutti waama nama dhiifama na godha. Lammeeffaa irratti kan hirmaate obboleessa keenya Mulgeetaa Addunyaa, sadeeffaa irratti Carraa Fayyisaa, afreeffaa Latii, shaneeffaa Magee Buree, jeeffaan Toomaas Aftaamuu, torbeeffaan Ashuu Cimdeessaa, saddeetteffaan Jaallannee Tolasaa, sagaleeffaan Jerusaa Siraaw, kudhaneeffaan Firaanol Caalii, 11ffaan Biqilaa Habtaamuu, 12ffaan Booriifaan Ofkal, 13ffaan Dirribii Zawdee, 14ffaan Tafiikoo, 15ffaan Jaalallinii Caalaa kan jedhu, 16ffaan Daanii, 17ffaan Nimoonaa Tii Ayyaanaa, 18 Daawit Maarqos, 19 Gold kan jedhu, 20ffaan Beekii Lemmii kan jedhudha. Maqaa kana beekaa ta'uu maalii fi dookumentari ta'a waan ta'eef hojii jalqabaa waan ta'eef viidiyoon isaa sababa ta'uufiin dookumentari sababa ta'uufiin waamee okay. Jarreen kana keessaatii tokkoffaa kan bahe dorgomame sana keessaatii viidiyoon isaa ilaalcha yookaan view hedduu argachuudhaan akkasumallee laayikii hedduu argachuudhaan akkasumallee sheerii guddaa argachuudhaan tokkoffaa kan bahe obboleessa keenya Nimoonaa Tii Ayyaansaa viidiyoon isaa nama 74,000 ilaalame. Eebbisa. Viidiyoon isaa torbe lama gidduutti nama 74,000 ilaale. Bataam migaramna. Waaqayyo isaa eebbisu. Lammeeffaa kan baate obboleettii keenya Qaxalee Jabduu mishinerii kan taate Yerusaalem Siraw. Viidiyoon ishee nama 65,000 ilaalame. Torbee lama gidduutti. Meeqa ilaalame? Nama 65,000 torbee lama gidduutti ilaalame. Amazing. Inni sadeeffaa kan ba'e obboleessa keenya asirra live irra ture obboleessa keenya Toomaas Aftaamuudha. Toomaas Aftaamuun viidiyoon isaa nama 47,000 ilaalee kanaanii obboleessi keenya sadeeffaa kan ba'e obboleessi keenya Toomaas Aftaamuu yookaan Toomaas AF dha jechaadha. Walumaa galatti viidiyoon kun gana baay'ee ilaalamaa reefu torbee lama reefu gaa walumaa galattiin raajii waan ajaa'ibaa tokko ture. Viidiyoon torbee lama gidduutti viidiyoon kun nama meeqa bira ga'ee yoo jettanii riichiituun ta'in view kan ta'e nama 400,000 nama 39,000 400 bira ga'e. Hanga sa'aatii 12tti istaatiksisaa baasee dabalaa jiran baay'ee deemaara. Nama 400,000 dhaggeeffadha. Warri Great Commission dhaabbata kam waldaan kamiin dhaggeeffadha. Karaa miidiyaa kanaan torbee lama gidduutti namni wangeelli bira ga'ee nama 400,000 39,000 400 bira ga'e. Waaqayyoon galateeffadhaa waa'ee hojii kanaaf. Really dhugaa. Baay'ee na ajaa'ibe. 400,000 39,000 400 bira ga'e. 439 tuqaa 4 ke
walumaa galatti akkamittiin qophaa'ee badhaasni kun immoo eessaa dhufee qarshii 20 immoo isaa fiddatii sooressadha immoo isaa fiddee birrii nama harkaatii fuutaa namoota na jettaniif asirraa deebiin qaba. Asirraati deebiin qaba. Akkuma Waaqayyo dubbataa olee ani mul'atan qaba malee qarshii tokkoyyuu hin qabu. Qarshii tokkoyyuu hin qabu. Utuun qarshii qabaadhee amma namni hordofaa ture nama 300tu laayivii taa'ee hordofaa ture dura. Nama 300tu laayivii taa'ee hordofaa ture. Baay'een keessan immoo diyaaspooraa isinitti fakkaadde sababni isaa xiqqoo suufii fadhee jiraatu fakkaata. Raajii diyaaspooraa isinitti fakkaadde ani Itoophiyaa keessan jira qarshiin ittiin zuumii bituun qabu. Yoo bitattanii irratti isiniif sagantaa isinii qopheessaa. Bitattan taanaan akkamatti itti fufaa. Kanarraa kan hafe birrii fidaa nama rakkisu jechuudha. Eessaa fi birrii 20 kana hojjettanii nama 200 taa'ee daara hordofaa kana keessaati nam tokko jirtaa wangeela kan si wajjin hojjedhaa namni jedhee dumbulloo tokko namni waan jedhee hin jiru. Eeyyuu kan jettanii fi tokkoffaa kunoo namuma argaa jirtan kana namuma kunoo amma nu tajaajilee nu kadhachaa jirtu kana obboleettii keenya Raajii Baashaa ishumatu $100 kever nu godhe laala. $200 sin gaafanne ishumatu $100 kever nu godhe. Yeshi inni lammeeffaanoo paaster masarata akkuma argaa turtanii inni tajaajilaa jira akkuma tajaajilaa jiru innis kever nuuf godhe. Eeyyuu isin callumatti dhaggeeffatanii sokkitu Waaqayyo isin haa eebbisu. Hojii kan wajjin hojjechuun barbaanne waan ta'eef homaa rakkoo hin qabu yeroo isin itti miliyaan nu gargaartan ni jira waan ta'eef ni jiraachaadha. So inni sadeeffaa kan gargaare kan biraa obboleettii keenya boloota lamatti ture. Seenaa fi Tigisti jedhamu ijoolleen kun biyya Araba jiraatu. Isaan lamaanidha. Waaqayyo baraaf jireenya isaanii eebbisu. Dhumarratti Raajii Faasini kadhatu. Kan biraa obboleessa keenya Raajii Malkaamoo jalqaba dursee kan nu gargaare isadha. Inni kan biraa obboleessa keenya Milkeessaa Dabal asumarra jira. Isatu nu gargaaree warri kaan asirratti gaaftee guyyaa darbii asirratti lakkoofsa barreessanii even na yaadadhanii $25, $50, birrii 1,000, birrii 2,000 warri jiran suni nam tokkoyyuu nu ergine. Anaaf utuu hin ta'in hojii kanaa Waaqayyoon soban malee anaan miti jechuudha. Ishi akkam goota Aleeksii isaa fiddee itti guuttee hojjettan Aleeksiinis ofii isaatii qarshii 2,500 natti fakkaata. Ofii koo booritti guuteetanii jara kanaaf ergaa jechaadha. Inni ergine birree mayyuu birrii naan guunne waan ta'eef. Qarshii 20,000 dhabee jecha nama kan hundarraati. Na Omaayyuu rakkoo miti waan xiqqoo sababan sin gaafadheefidha. Waan guddaa ganaa miliyoona sin gaafannee rakkattoota biyyoota garaagaraa jiran gargaara karaa miidiyaa kana akka godinaatti yeroo itti nama gargaaru ni jiraata akka naannootti yeroo itti gargaaru ni jiraata akka biyyaatti yeroo itti gargaaru ni jiraata jechaadha. So hojiin kun akkasitti xumuramee Aleeksiin ofuma isaatii waan jedhe malee kan biraa namni gargaaree jedhu kun adda irratti barreessuu danda'a namni biraan tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Namni biraa nam tokkoyyuu hin jiru. Raajii Malkaamuu Milkeessaa Dabal Seenaa Tigist Paaster Masarat Raajii Bashaa kanarraa kan hafee akkas godhee Aleeksii fi birrii akkasii ergeera kan jedhu nam tokkoyyuu kun barreessa. Jira hin jiru. Namoonni akka gaaffisanitti hin taaneef hin dubbadde waan kun seenaaf ta'a waan ta'eef jechaadha. Aleeksiin birrii namarraa fuudhee even namoonni maal jedha sooressadha birrii qabdaa. Sooressa waan ta'eef kanaaf birrii amma kanaa baase birrii 20,000 isaa fiddana jettan na jedhan namoonni baay'een sooressa waan taateef diaspora na jedhan. Just I'm not diaspora but one day I will be diaspora. Here in desert. Achittis asitti diaspora yeroo ta'e maaliif amma yoon diasporaadha Waaqayyo na galatu. Nan nyaadhaa nan dhugaa fayyaan qabaa nagaa. So akkasittiin xumureera maal sin jechuun barbaade Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu chaalenjii tokkoffaan akkeettiin xumurameera. Chaalenjiin tokkoffaa yookaan immoo wangeela nama milee tokko bira geessina jennee kaayyoon chaalenjii nu jalqabne tokkoffaan akkeetti xumurameera. Marsaa lammeeffaan itti fufa. Sadeeffaan itti fufa akkanatti hin ta'in immoo mul'ata haaraadhaan. Mul'ata haaraadhaan dhufannis mul'anni kenna biraan mul'ata qaba malee birrii hin qabu. Namoonni birriidhaan immoo mul'ata kan si wajjin hojjenna jettan itis okay. Fidaa isin hin jedhu yoo barbaaddaan hojii hojjechuu dandeessu ofumaa eebbifamtu jechuudha. Malee Aleeksiin bulla tokko waan keessaa fudhu tokko hin qabu jechuudha. Kaardii paakeejii ofii kootiin guutee kun keessa sin tajaajilaa jira malee jechuudha. So marsaa lammeeffaan yookaan chaalenjii lammeeffaan hojii wangeelaa kana dijitaala namoonni hojii hojjechuu barbaadan har'umaa kaastanii ani qarshii doolaara amma kanaan nan godhaa fakkeenyaaf $300 nan kutaa $300 kanaanii chaalenjii si harka jiru kan mul'atu si harka jiru hojjechiisii.